durattillee ni kaasu jedhamee eegama. Kan biraa keessattuu gama diinagdee fi hawaasummaatiin wal qabatee diinagdee biyyattii gara indastiriitti ceesisuu keessatti gaheen qonni qabu guddaa akka ta'e ni beekama. Qonnaan wal qabatee teekinooloojiiwwan wal qabatee dhiyeessiidhaan wal qabatee hojii hojjetamaa turan gabaa isaanii keessatti ni ka'a. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, kanneen akka ibsaa, kanneen akka bishaanii kunniin gabaasa darbee irratti illee kun madda kumiiwwan kutaalee hawaasaa bakka bu'oonni bineensota caffeetti asirratti kaasaa kan turan waan ta'eef raawwiin gama kanaan qabames hojiin hojjetaman maal akka fakkaatanis ni kaa'ameeti kan eegamu. Sababni isaa bara darbe yaa'ee darbee irratti hojiilee hedduu gama kanaan hojjechuudhaaf karoora isaatiillee dhiyaate caffeenis raggaasisee jira waan ta'eef caffeenis immoo hojiileen kunniin maalirra akka ga'an beekuu barbaada waan ta'eef gabaa isaanii keessatti akka ka'us kunis ni eegama. Wantoota hedduu hojiiwwan waliigala akka naannoo Oromiyaatti hojjetaman mootummaan maal hojjete maaltu isa hanqate maaltu immoo itti fooyya'uu qaba hawaasni maal gochuu qaba kan jedhu bal'inaan ni kaasu jedhameeti ni eegama. Kana malees immoo keessattuu waa'ee odiitara muummichaa yoo kaafni gabaasa isaanii keessatti waan bara darbees kaasaa turan birriin hedduun ni qisaasama biyya kana keessatti birrii kana sirnaan walitti qabu irratti akkuma galii sassaabu irratti hanqinni jiru kan sassaabame kan jiru baajata muraasa labsamu san sirnaan fayyadamuu dhabuulleen hanqina yeroo hedduu ka'uudha. Kana irrallee gabaasa keessatti ni kaasu jedhameeti ni eegama. Kan biraa gabaasni asirratti dhiyaatu kan waajjira caffee Oromiyaati. Caffeen aangoo isaa kenname keessattuu mana mariiwwan sadarkaan jiran cimsuu keessatti akkasuma immoo mootummaan waan hawaasaaf waadaa galee raawwachuu keessatti gadi bu'ee bobba'insa garaagaraatiin waan taasisu jira. Gabaasni kanaan ni dhiyaata jedhameeti kan eegamu. Akkasuma immoo manni murtii waliigala Oromiyaas gabaasa isaa akkasuma ni dhiyeessa. Seektara haqaa kun madda kumii bal'aa turee jira. Anis illee yaadanna kaasaa turee jira yaa'ee darbee irratti jechuudha. Gama kanaan hojiilee hojjetamanis akkasuma gabaasa mana murtii waliigala Oromiyaa keessatti illee ni ka'u jedhamaniiti kan eegaman daawwattoota keenya. Hawaasni keessattuu itti quufinsi gama haqaa sirna haqaatiin damee haqaatiin qabu maalirra jira sadarkaa maalirra jira kan immoo fooyyessuu irratti maaltu hojjetame maaltu immoo hojjetamuu qaba eenyurraa maaltu eegama kan jedhu kunis kana keessatti ni ka'a jedhamee eegama. Nus tamsaasa kallattiidhaan Oromiyaa Broadcasting Network yaa'ii diilee caffee kana isin biraa gahaati turtii kan taasifnu Anwar Jamaalii fi Fissaa Balaayina isin waliin turtii taasifnu yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Abdiisaa Pireezidaantii Ittaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Obbo Dasaa Bulchaa Pireezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummoota yaa'ii dilee kurnaffaa waggaa afuraffaa bara hojii caffee shanaffaa duraan dursee baga nagaan dhuftan jechaa yaa'iin caffee hojii kan eegalu faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa faarfachuu fi sirnoota baniinsaa biroo guutuudhaan akka ta'e dambii gurmaa'ina hojimaata namuusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa fooyya'ee beelakkoofsa 3/2001 keewwata 19 keewwata xiqqaa tokko jalatti tumameera. Bu'uuruma kanaan amma kabajamtoonni miseensota caffee teessoo keessanirraa ol ka'uun faaruu Oromiyaa akka faarfannu kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Ittaan sun sirna eebbaa abbootii gadaatiin kan raawwatamu ta'a. Kanaaf abbootiin gadaa sirna eebbaa raawwachuuf qophooftan gara waltajjiitti akka baataniin sin gaafadha. Nuuf olchaa. Nuuf olchaa. Nuuf olchaa. Hayyee yaa waaqa uumaa, waaqa uumamaa, lafa uumaa, lafa uumamaa,
kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Ilaalcha hamaa, ilaalcha fokkataa gorsaan, obsaan, jibba hamaa karatti galchi. Jibba hamaa karatti galchi. Bakka bu'oota ummataa abdii saba Oromoo, carraa saba Oromootillee isin harka jirti. Hojii keessaniif gara laafina lafaa, humna bishaanii, mul'ina aduu isinii haa kennu. Kan dubbattan, kan hojjettan, kan yaaddan milkaa'aa horaa bulaa badhaadhaa. Ini bimna nuuf oolcha. Halkan nagaan bulle guyyaa nagaan nu haa oolchu. Hamaan gargar nu haa oolchu. Biyya misoomaa haa ta'u. Uummanni keenya uummata wal jaalatee bulu nu haa ta'u. Nagaan manaa baane mana nagaatitti nu haa galchu. Ani isin dubbattan damma haa ta'u. Waliigaltee nu haa kennu. Waliigaltee irra oolchee nu haa bulchu. Nu jennee gadaa yaa jedhu caffee yaa jettu. Kana fudhadhaa. Wanna Abbo, wanna Yo, wanna Arda, wanna Amba, wanna Oromo, wanna Oronticha. Antoli olin nuangkat, agadi gadi nuangkat, adalah lama acin nuangkat, bari naga, dikab naga, Buddha naga, Oromo cufti naga, Itopan naga, Wakanu nages, Dikanu nages, Baranu nages, Barinu nages, Dikanu nages, Buddha nages, Kora naga nugot. Horabula, Devana, Badada, Bangkaka, Gadar roba gabbin. Nufalta. Aye waaqa jechaan kan hundaa, lafa jechaan kan hundaa, yaa Rabbi nagaa nu bulchitee nagaa nu oolchi. Rooba nagaa nutti roobi. Lafa nagaa nutti roobi. Rakkataa rakkoo baasi. Hancanna kama cinqii baasi. Kan rakkate rakkoo baasi. Kan dhabe nu argachiisi. Wal nu jaalachiisi. Baarraa nu toli. Xiyyaarraa nu toli. Kaabaa kibbatti nu toli. Afaan keenya tokko nu godhi. Tokkummaa keenya nu cimsi. Waliin oolchii nu bulchi. Biyya teenya biyya nagaa nu godhi. Biyya tokkummaa nu godhi. Akka kanniisa itti ol nu jaalachiisi. Mootummaa nagaa nu godhi. Hayyoota nagaa nu godhi. Yaa Rabbi wal bira oolchii nu bulchi. Kana fudhaa. Kana banaadha. Gara waltajjiitti affeeraa galatoomaa. Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Obbo Dastaa Bulchaa, Pireezidaantii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Duraan dursee yaa'ii idilee kurnaffaa bara hojii caffee arfaffaa waggaa shanaffaatiin irratti argamuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Caffeen Oromiyaa jalqaba bara 2011 yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee shanaffaa wayita taa'etti kallattiiwwan guddoo karoora bara 2011 fi bajata karoorri kun ittiin raawwatamu raggaasisuun hojii keessa kan seene yoo ta'u, aangoo fi hojii seeraan adda bahee kennameef irratti hundaa'uudhaan raawwii qaamolee mootummaa yeroo gara yerootti koreewwan dhaabbii isaatiin hordofaa fi to'ataa tureetii jira. Kana malees caffeen yaa'ii ariifachiisaa arfaffaa ji'a eebilaa bara 2011 gaggeesseen qabsoo uummata keenyaatiin jijjiirama akka biyyaa fi naannootti argame itti fufsiisuuf sadarkaa naannoo fi federaalaatti tumsa waloo kan gaafatu ta'uu kabajamaan caffeen kun hubatee hooggansa mootummaa naannichaa bifa haaraan filachuun hojiitti galuunsaa ni yaadatama. Bara xumurame kanatti dhimmoota xiyyeeffannoo mootummaa keenyaa ta'an keessaa inni tokko nagaa fi tasgabbii naannoo keenyaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu yoo ta'u, caffeen kabajamaan kunis raawwii hojiiwwan kanneen kallattii garaagaraatiin hordofaa fi to'ataa turee jira. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa oliif walabummaa isaatiif aarsaa qaqqaalii kaffalaa kan ture ta'ullee dhimmoota bu'uuraa faayidaa isaatiin wal qabatan irratti ejjennoo wal fakkaataa ta'e dhabuunsaa hanga har'aatti illee qormaata qabsoo Oromoo ta'ee fuulla'eetii jira.
Rakkoon qabatamaan yeroo ammaa naannoo keenya keessatti mul'atus haala kana kan dhugoomsudha. Qaamoleen tokko tokko har'as injifannoo uummanni Oromoo wareegamaan argate tumsuu mannaa ajandaawwan xixiqqaa boqonnaa qabsoo keenyaa hin madaalle qabachuun jijjiiramicha duubatti deebisuuf yaalii yoo taasisan qabatamaan argaatii jirra. Kanaaf rakkoo gama kanaan jiru hatattamaan furuun jijjiirama jalqabame ceesisuun dhimma murteessaa fi yeroo itti kennuu hin qabne ta'uusaa caffeen kabajamaan kun hubatee galma gahiinsa amala jijjiiramaatiif gahee sarraa eegamu akka gumaachu carraa kanaan irra deebi'ee hubachiisuun barbaada. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Mootummaan seenaa qaamni kamuu yaada qabu uummatatti dhiyeeffatee filannoodhaan gara aangootti dhufuuf haalli itti danda'u uumameetii jira. Kanaaf jaarmiyaan siyaasaa gareen aangoo mootummaa qabachuu barbaadu kamuu sababiin meeshaa waraanaa qabatee bosona isa seensisu tokkollee kan hin jirree fi carraa fonqolcha mootummaatiin gara aangootti dhufuunis cufaa ta'uusaa firas ta'ee yoomiyyuu kan hin milkoofne ta'uu caffeen kabajamaa kanaaf haalaan ibsuun barbaada. Kabajamoo itti aanaa pireezidaantii, kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Akkuma hundi keenya beeknu qabsoo uummanni keenya taasiseen akka biyyaatti imala jijjiiramaa gara dimookiraasii qabatamaatti nu geessisu erga jalqabnee har'a waggaa tokkoo ol lakkoofsisnee jira. Imalli keenya amala jijjiiramaa ta'ee aarsaa lubbuu dabalatee bu'aa bahii fi qormaatilee garaagaraa keessa darbuun injifannoodhaan cululuqee itti fufeetii jira. Jijjiiramichi duudhaa falaasama sirna gadaa irraa maddeen deeggaramee kutannoo fi beekumsa guutuun gaggeessaa jijjiiramaatiin hoogganamaa gara boqonnaa haaraatti cehaatii jira. Jijjiiramichi bu'aa lakkaa'amuu fi jiruuf jireenya uummata keenyaa qabatamaadhaan jijjiiruu danda'u akka fidu injifannoon gama siyaasaan arganne diinagdeedhaan utubuu nu gaafata. Kanaaf warraaqsa diinagdee wal qabatee hojiiwwan uummata keenya fayyadamaa taasisuuf eegalaman saffinaan raawwatamuu qabu. Gama biraatiin aadaa qusannaa guddisuun uummanni keenya hojiilee investimentii keessatti bal'inaan akka qooda fudhatu haala mijaawaa uumuun dhimma murteessaa ta'a. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa har'aa eegalee guyyoota 3 itti aananiif gaggeessu kanarratti raawwii hojii waggaa fi kallattii karoora hojii barattaanuu qaamolee mootummaa irratti marii bilchaataa kan taasisu yommuu ta'u, gama biraatiin ammoo hojiiwwan mootummaa naannichaatiin karoorfaman kanaaf bajanni hojichi raawwatamu kabajamaa caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'u ta'a. Kanaafis wixineen labsii bajata bara hojii 2012tiif oolu danda'uu fi wixineen labsii kan biroo dambiiwwanii fi qajeelfamoonni akkasumas muudamoota adda addaa dhiyaatan irratti mari'achuun kan ragga'u ta'a. Dhumarrattis akkaataa heeraa fi seera taa'een baay'inni miseensota caffee argamuu qabanii yaa'ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessan ta'uunsaa waan mirkanaa'eef yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa kun ifaan banamuusaa ibsuun barbaada. Yaa'iin kun kan milkii akka nuuf ta'uun hawwaa imala jijjiiramaa milkeessuuf hundi keenya haa tumsinuu galatooma. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa jalqabnee jirra. Kanatti aansuudhaan ajandaa irratti mari'annu dhiyeessuuf hin deema. Ajandaan tokkoffaan
ajandaalee kabajamaa caffee kanaaf akka irratti mari'atan qophaa'an irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Haaluma kanaan ajandaan jalqabaa ajandaalee yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan lammaffaan qaboo yaa'ii idilee saglaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan sadaffaan qaboo yaa'ii ariifachiisaa arfaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan arfaffaan gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora hojii bara 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan shanaffaan gabaasa raawwii hojii mana murtii waliigala Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Ajandaan ja'affaan gabaasa raawwii hojii mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora bara hojii 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Ajandaan torbaffaan gabaasa raawwii Ajandaan saglaffaan wixinee dambii labsii gurmaa'ina hojmaata naamusa miseensotaa fi sirna walgahii caaffee lakkoofsa 201 muraa 2009 hojiirra oolchuuf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Kurnaffaan wixinee qajeelfama faayidaalee ogeessotaa fi hooggantoota mana hojii Oodiitara Haaluma kanaan akkaataa hojmaata caaffee labsii lakkoofsa 201 muraa 201 fi muraa 2009 keewwata 15 fi dambii lakkoofsa 3 2001 keewwata 16 fi keewwata xiqqaa 8 fi 9 jalatti ifatti kaawwameen ajandaalee turtii guyyoota 3 taasisnu keessatti irratti mari'annu irratti kabajamaan caaffeen sagaleedhaan akka mirkaneessuun gaafadha. Haaluma kanaan sagalee deeggarsaa. Dhibba tokkoof 72. Dhibba tokkoof 38. Dhibba tokkoof 45. Sagalee mormii. Sagalee mormiin jiru. Miseensi sagalee laan. Miseensi sagaleen kennine hin jiru. Hayyee akkaataa sagalee kennameetiin sagalee 457 sagalee 457 sagalee guutuudhaan ajandaan yaa'ii kanaaf qabame mirkanaa'etii jira. Ajandaan keenya itti aanu qaboo yaa'ii idilee
yaa'ii saglaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caaffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Akkaataa kanaan qaboo yaa'ii ture irratti fuula tokko haga fuula 36 irratti yaadni yookiin gaaffiin yoo jiraate. Asii jalqabna. Harki natti mul'atu gidduu kana yaadni yookiin sirreeffamni yoo jiraate. Garanarra yaadni sirreeffamni yoo jiraate. Fuula itti aanu irratti fuula 36 kanaaf harki natti mul'atu